Argee mitiin kun sobaa gooftaa Yesuus hin malee boruun dhumtuu hin darbaa waan darbee kan gargaaree. Gooftaa abdannee abdii keenya gooftarra keewwannee amanannaa keenya gooftarra keewwannee isa duukaa akka jiraannu isiniin jedha. Amanaa gooftaa lafa duwwaa irratti amanaa duukaa jiraadhaa. Kanaaf jabina kan nu ta'u sagalee Waaqayyoo keessaa wangeela Maarqos boqonnaa 2:1 kaasee nan dubbisa akkas jedha. Guyyaa muraasa booddee Yesuus deebi'ee Qifirnaahomitti galee namoonni immoo akka inni mana jiru dhaga'anii balbala durayyuu amma iddoon dhibutti namoonni baay'ee walitti qabamanii Yesuus immoo dubbii wangeelattiin isaanitti hima ture. Yommus jarreen tokko nama dhagni isaa gar tokko duunan afur ta'anii baatanii fidanii gara Yesuus dhufan. Baay'ina namootaatiif gara Yesuusitti geessuu dadhabnaan bantii biyya sanaa isa diriiraa kallattii Yesuus ture diiganii ergaa saaqanii siree namichi dhagni isaa gar tokko du'ee irra ciisee jiru gadi buusan. Yesuus amantii jarreen kana yommuu arge namicha dhagni isaa gar tokko du'een ilma koo cubbuun kee hundinuu siif dhiifameera jedheeni kutaa macaafa qulqulluu kan arginu. Egaan nama amantiidhaan fuula Waaqayyootti dhiyaate gina. Egaan ganama kanas ani waan tokkoon isin jajjabeessa. Amantiin fuula Waaqayyootti dhiyaatanii waan lallabamu waan kadhatamu naaf ta'a jettanii amantiin akkasiin fudhattanii barbaada. Maaliif amantiidhaan wanti nuuf hin taane hin jiru waan ta'eef waan nama dhibu. Guyyaa muraasa booddee Yesuus Qifirnaahomitti deebi'eedha. Qifirnaahomitti galee achi keessa gaafa inni jiraatu namoonni immoo akka inni mana jiru dhaga'anii balbala durayyuu hamma iddoon dhibutti namoonni baay'ee walitti qabamanii Yesuus immoo dubbii wangeelaa isaanitti hima ture. Hin barsiisa. Waa'ee sagalee Waaqayyoo, waa'ee dubbii Waaqayyoo isaan barsiisa ture. Waan nama dhibu. Namni baay'een barata sagalee Waaqayyootiin dhagaa fayyina barbaada. Hamma iddoo wal ga'uu dadhabutti. Egaan baay'achuu namootaa miti murteessan baay'atanii fuula sana dhaabbachuu ta'an amantiidhaan waan godhan sana amantii raawwachuudha. Kutaa kana keessatti kan arginu waan nama dhibu. Tu namooti baay'een dhaabbachaa jiranii namni dhagni isaa gar tokko du'e kana baatanii fidan gara Yesuusitti fidan. Waan nama dhibu. Namni iddoo dhaabbatu waan hin jirreef iddoon dhaabbii namaa waan hin jirreef Yesuus bira geessuudhaaf gooftaa bira geessuudhaaf latti waan dhabaniif. Egaa waan kallattii dhabaniif hin daangeffamu. Waan nama dhabaniif hin daangeffamu. Waan nama isaan deeggaru dhabaniif hin daangeffamu. Nama isaan gargaaru waan dhabaniif hin daangeffamu. Waan nama dhibu waan isaan godhan tokko isinitti hima. Bantii manaadha. Kana jechuun inni mana keessa jira. Bantii mana sana ol kaasanii tu'edha. Ol kaasanii manicharraa ol kaasanii qixa Yesuus jiruun siree isaa wajjin achitti gadi darbatanidha. Waan nama dhibu namoonni kun tokko seera biyyaan sodaan. Maaliif mana namaa diiguun dhorkaadha. Seera biyyaa keessatti mana diiguun itti hin daangeffamne. Waa'een kanaatti hin dhaga'amne. Isaan keessa kan jiru amantiin namni sun fayyu. Amantiitiin gara gooftatti dhiyaatan. Amantiitiin yaada Waaqayyoo keessatti gooftii walii galanii namichi fayyu duwwaa sammuu isaanii keessa hin fayyaa hin amanna kan jedhu duwwaa sammuu isaanii keessa. Waa'een seera eeguu, waa'een seera deddeebi'uu, waa'een seera qabaachuu isaanitti hin dhaga'amu. Isaanitti kan dhaga'amu hin dhaqnaa gooftaan hin fayyisaa. Yoo baay'inni namaa jiraate iyyuu qixanni jirutti fuunee manicha ol kaasneetti gad darbanna ni fayya kan jedhu sammuu isaanii keessa jira. Har'a dhimmi kee akka hojjetamu barbaadda. Ajandaan kee akka hojjetamu barbaadda. Gaaffiin kee akka deebi'u barbaadda. Amantiidhaan fuula Waaqayyoo, amantiidhaan fuula Abbaa keetti dhiyaadhu. Amantiidhaan fuula mootii Waaqaaf lafaatti dhiyaadhu. Amantiidhaan fuula Abbaa keetti dhiyaadhu. Amantiidhaan fuula Siswaabeetti dhiyaadhu. Waan nama dhibu. Bantii manaa sana saaqaniidha. Qixa Yesuus jiruun gadi darbatanidha. Yesuus jedha amantii jarreen sanaa argee har'a gooftaan kee amantii kee argee dhimma keessiif haa hojjetu. Amantii jarreen sanaa argee hin arge maal? Amantii jarreen sanaa argee yommuu arge namicha isa dhagni isaa gar tokko du'een ilma koo cubbuun kee dhiifameera. Egaa warra seera eegsisan immoo jiru achi akkas jedhan barsiisonni seeraa warri achi ta'an tokko garaa isaanii keessatti yaadanii turan. Attamitti namichi kun akkas dubbata? Kun Waaqayyoon arrabsuu isaati. Waaqayyo tokkicha malee eenyu cubbuu namaaf dhiisuu danda'a jedhe. Yesuus achumaan garaa isaaniitti keessatti yaadan akka jiran
hafuuraan hubatee maaliif waan akkasii garaa keessatti yaadu kamtu salphaadha. Namichi dhagni isaa gar tokko du'een sanaan cubbuun keessiif dhiifameera jechuu moo yookiis ka'iitii siree kee fudhadhuutii adeemi jechuu. Garuu ilmi namaa lafarratti dhiifamuu cubbuu kennuudhaaf aaboo akka qabu beekaa isaan hin jedhe. Isaan dhagni isaa gar tokko du'e immoo sittan hima ka'iitii siree kee fudhadhuutii mana keetti gali. Maal godhe? Fayyiteettaa? Ka'ii siree kee fudhadhuutii gara mana keetti gali. Maal taateetta? Fayyiteetta. Utuma isaan ilaalanii namichi sun ka'ee achumaan siree isaa fudhatee gadi ba'ee kanarratti hundumti isaanii fajajanii kan akkasii takkaa hin arginee hin beeknu jechuun Waaqayyoof oqubaa dhiyeessan. Takkaa kan akkasii ilaayu dura gooftaan keenya amantii jara sanaa argee akkasittiin jedhe cubbuun keessiif dhiifameera gaafanni jedhu. Ilma Waaqayyoo malee cubbuu namaaf dhiisuu kan danda'u eenyu akkasidha jennaan waan nama ceephoo barbaadan kamturra salphataadha gooftani kamturra salphata cubbuun keessi dhiifameera jechuu moo ka'ee siree kee fudhadhuuti adeemi jechuudha. Garuu ilmi namaa lafarrattis dhiifamuu cubbuu kennuudhaaf akka aaboo qabu beekaa isaan hin jedhe. Isaan gooftaan akka waan inni aangoo hin qabneef gooftaan immoo akkas jedhe ilmi namaa lafarrattis waaqarrattis dhiifamuu cubbuu akka inni kennu beekaa ittiin jedhe. Namichaan garuu sittan himaa ta'iitii siree kee haareluuyaa baatamee dhufeem namaan gooftaan of si dandeessisaa amantiin fuula isaatti dhiyaadha. Amantiin dubbii isaa keessa jiraadha. Amantiin yaada isaa keessa jiraadha. Amantiidhaan fuula gooftaa kee deddeebi'i. Amantiin fuula abbaa kee deddeebi'i. Amantiin fuula mootii waaqaaf lafaa deddeebi'i. Amantiin fuula isa suwaabee deddeebi'i. Amantiin fuula isa dhiiga isaa siif dhangalaase amaniiti. Naaf hojjetama dhimmi koo jedhi amani. Tarii nan beeka Waaqayyoo karaa faarfannaa, karaa walalloo, karaa raajummaa, karaa lallabaa, karaa barsiisa sagalee namoota hedduutti dubbachaa waan dubbatame kana amanii fudhadhu. Waan gooftaan sitti dubbatu kana amanii fudhadhu. Naa ta'a jedhii amanii fudhadhu. Rakkina keessatti nan baa jedhii amanii fudhadhu. Looraatiyaas nan baa Waaqayyo na baasa. Rakkina keessa na baasa. Dhiphina keessa na baasa. Gadda oolaa daanaa maakilooriyaas. Dhiphina keessa na baasa. Yeelloo keessa na baasa jedhii amanii fudhadhu. Amanii fudhadhu. Alaazar du'e guyyaa afur ture booddee gooftaan garsanii gaafa dhaqu. Yaa barsiisaa amma maal gochuu dhufte buleessi keenya du'e si eegaa turre amma hin argamne maal gochuu dhufte? Ni gaaffii gaafatti kaasan gooftaan akkas jedhe. Amani duwwaa ammayyuu ulfina Waaqayyoo arguuf jirti. Amani kan sirraa eegamu amanuudha. Amani gocha gooftaa amanii hojii gooftaa wanti sirraa eegamu amanuu duwwaa. Tanatti amantu dhimma keessiif hojjeta waan nama dhibu. Namichi namaan baatamee dhaqe amma siree isaa baatee qajeela. Isa fuudha Waaqayyoof. Namichi namaan baatamee dhufe. Namichi namaan baatamee fuula sadatti dhiyaate. Namichi namaan baatamee ba'aa namaatiin naqeechitti dhiyaate har'a siree baatee qajeela. Maaliif amantiidhaan qixa Yesuus jirutti darbatan. Amantiin dhiyaadhu fuula Waaqayyoo. Utuu kaapaatichoo nama kiilaatitoo raatiyaas amantiidhaan fuula Waaqayyoo. Amantiidhaan yaada Waaqayyoo keessatti dhiyaadhu. Amantiidhaan akeeka Waaqayyoo keessatti dhiyaadhu. Amantiidhaan dubbii Adoovaa namaan tooraa diilaabooraatii kaapiraasiidhiyaa. Amantiin dhiyaadhu fuula Waaqayyoo na gargaara jedhi. Sitti lallabame amantiin fudhadhu. Hin faarfatame amantiin fudhadhu. Sitti raajame amantiin fudhadhu. Hin fayyita sin jedhame amantiin fudhadhu. Amani. Yoo amantiidhaan kee ni hiikama. Yoo amantii wanjoon kee ni caba. Yoo amantii gaaffiin kee ni deebi'a. Yoo waan nama dhibu namichi yeroo dheeraaf dhukkubsachaa ture har'a siree isaa baatee qajeele. Maaliif jennaan dabareetu qaqqabe. Oolaa baatii goobaa hadiyaasuuna. Dabareetu qaqqabe. Dabareessi qaqqaba amaneti. Waa amantii kutaa tokko sirriitti agarsiisee gooftaa kadhanna. Ingeelli Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 40 kaasee kan jiru na dubbisa akkasidha. Yeroo Yesuus bishaan isaa gamatti deebi'etti tuuti jaraa isa siman hundumti isaanii seegaa turaniyo keessumaa immoo geggeessituu mana sagadaa tokko Yaa'iroos kan jedhamu dhufee miila Yesuus jalatti kufee gara mana isaa akka dhaquuf hin kadhate. Intalattiin tokkittiin ni qabu waggaa 12 kan geessi turaan du'uuf jetti turte. Yommus Yesuus dhaquudhaaf karaarra bu'etti namoonni sitti tuuta'anii hafuura kutaa turan.
Kana gidduus dubartiin tokko turte. Isheen waggaa 12 dhiigni ishee dhaabachuu diduudhaan rakkachaa turte. Ogeessa tokko qorichaa biraas dhaquudhaan horii ishee hundumaa fixxe. Haa ta'u malee nam tokko ishee fayyisuu hin dandeenye. Isheen kun dugda isaa duubaan dhuftee handaara uffata Yesuus tuqxe. Achumaan lola'uun dhiiga isheen dhaabate. Yesuus immoo eenyuun na tuqe jedhee gaafate. Adduma addaan ana miti jennaan Phexros yaa barsiisaa sabni kunoo si marsee jira si cunqursaa jira jedhe. Yesuus garuu lakki namni na tuqe jira. Humni fayyisuu akka na biraa ba'e anatti dhaga'ameera jedhe. Yommus dubartittiin akka dhokachuu hin dandeenye hubattee rommaa dhuftee miila Yesuus jalatti lafa dhoofte. Achumaanis jarreen sana hundumaa duratti maaliif akka isa tuqxe battaluma sanatti akka fayyitte dhugaa baate. Yommus Yesuus yaa intaloo amantiin kee si fayyiseera nagaadhaan dhaqii jedheeni jedha. Utuu inni kana dubbachaa jiru immoo namichi gaggeessituu mana sagadaa tokko ergaa himuu dhufe. Yaa yeroo isin intalli kee duutetti si'achi barsiisaan amaasiin jedhe. Yesuus garuu kana dhaga'ee yaa yeroo isin hin sodaatin amani duwwaa isheen hin fayyiti. Maal godhe amani duwwaa isheen hin fayyiti jedheen. Manicha bira yommuu ga'e Phexros, Yohaannis, Yaaqoob akkasumas abbaa manichaatiif haadha mucaa malee namni tokko isa wajjin akka wal lixxu hin barbaanne. Achumaan hundi isaanii mucittiidhaaf hin bowwatu turan. Yesuus immoo hin boo'inaa intalittiin hin duune rafuutti jirti malee jedhe. Isaan hundumti isaanii garuu intalittiin akka duute beeku waan turaniif itti kolfan. Haa ta'uyyuu malee Yesuus harka ishee qabeen taloo ka'ii jedhee waan. Yommus isheen lubbuu ishee keessaa deebite. Achumaan kaatee inni immoo waan nyaatu akka kennaniif abboome. Abbaa isheetiif haati ishee gammadanii of wallaalan. Yesuus garuu waan ta'e kana eenyutti illee akka hin himne jedheen dhowwee jedha. Egaan kutaa macaafa qulqulluu kana keessatti kan arginu Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 40 hanga 56tti gaafa arginu seenawwan gurguddaa lama amantii irratti hundaa'e as keessatti argina. Maal irratti kan hundaa'e? Amantii irratti kan hundaa'e. Jalqaba kutaa macaafa qulqulluu kana keessatti Yesuus ciisa bishaan gamaatii deebi'ee tuuti jiraasa simanii hundumti isaanii isa eegaa turanidha. Geggeessituu mana sagadaa kan ture Yaayiroos nami jedhama dhufee miila Yesuus jalatti kufee intalli tokkittiin ni qabu. Waggaa 12 kan geesse ana duraa du'uuf jetti jedhee Yesuusin hin kadhate. Yesuus yommus dhaquudhaaf karaarra bu'ee maaliif amanee gooftatti dhiyaate gooftaa wajjiniin faana mana isaatti qajeele. Amaneeti gooftaan duuka kee gala mana keettis wajjiniin ta'a. Golatti jiraattu keessattis wajjiniin ta'a. Maatiitti jiraattu keessattis wajjiniin ta'a. Dhiphisaa keerrattis wajjiniin ta'a. Amani duwwaa atoofaatii fi gatoofaa amanii. Na gargaara jedhii amanii, na ceesisa jedhii amanii, na dabarsa jedhii amanii, rakkina koon itti irraanfadha jedhii amanii, gadda koon itti irraanfadha jedhii amanii, yeelloo koon maadoo vaanaan taaraa dijoonaa, rakkinan keessa jiru itti irraanfadha jedhii amanii, yaaddoo koon irraanfachisa jedhii amanii, rakkinan keessa jiru ittan dagadha jedhii amanii, dhiphinan keessa jiru ittan dagadha nan irraanfadha jedhii amanii. Waan nama dhibbu. Gooftaan wajjiniin karaarra bu'uutu deemaa jiru gidduuttidha. Dubartiin waggaa 12 dhiigni ishee lola'aa ture. Ogeessota fayyaa bira deemtee qorichoota hedduu fixxe, horii ishee hundumaa fixxe. Waa safuudha Waaqayyoof waan nama dhibu. Namooti baay'ee jiru. Namoota baay'ee keessaa Phexros fa'a ergamooti waan nama dhibu waa'ee dubartii kanaa namoonni hedduun duukaa deemaa jiru fayyina hin arganne. Namoonni hedduun duukaa deemaa jiru ba'aa baatanii gaaffii baatanii duukaa deemaa jiru garuu hiikama hin arganne. Isheen amantiin dhaqxee namoota irraa goggoraa maaliif nama waggaa 12 dhiigi ishee qabaa turedha. Nama waggaa 12 dhiigi ishee dhangala'aa turedha. Suuta antaanii kuubaa dijoovanaa kuubii digootii billaarijaan suutatti dhaqxee namoota irraa goggorteetu uffata isaa tuqxe. Waa amantiidhaan uffata isaa ilaame. Amma bara keenya keessa harka irra kaayii zayitii itti fidii bishaan itti naqii kanatti godhii akkas ta'idhame bara keenya keessa fayyina barbaada. Isheen garuu ofii ishee amantaati. Ofii ishee amanti. Akka gargaaramtu namanti. Akka baanshee ishee gargaaru namanti. Akka gooftaan ishee gargaaru namanti. Uffata isaa gaafa tuqxu lola'uun dhiiga isheen dhaabate. Gooftaan akkas eenyu kan na tuqee? Hallelujah. Eenyu kan na tuqee?
nam Phexros akkas yaa barsiisaa namoonni si marsanii jiru si cunqursaa jiru maaf akkas jetta namoota baay'ee duukaa jirta maaliif sitti marsanii jiru waan ta'eef waa'ee sitti qoymaa gaafatta maaliif sitti bu'aa jiru sitti marsanii jiru si wajjiniin jiru gaaffin akkamii akkamitti kan jedhu kaasa Phexros waan nama dhibu Yesuus lakkii namni na tuqe jira humni fayyisuu akka na biraa ba'e natti dhaga'ameera haleluuyaa humni fayyisuu akka na biraa ba'e natti dhaga'ameera humna fayyisuutu ba'e isa namni na tuqee darbu miti waa isa namni natti bu'ee darbu maalaa baalaa baatuuraa baatii alaa booraa isa namni natti bu'ee darbu miti isa namni na tuqee darbu miti humna fayyisuutu ba'e biloorii faadhiyaa hin ba'e humna fayyisuutu ba'e gooftaa biraa humni amanii yeroo kanaa kaasee humni fayyisuu gooftaa biraa sii ba'a amanati duwwaa kee irratti amanii rakkina kee irratti amanii dhiphina kee irratti amanii maatiyaa loofaaniin taarabaatiyaa loorii dhiphina keessa jirtu irratti amanii gadda keessa jirtu irratti amanii waan si mudate irratti amanii hin baata sagantaan kun sagantaa ba'umsa keedha sagantaan kun sagantaa rakkina kee irraanfattee amantee gooftaa kee duukaa buutudha waan nama dhibu humna fayyisuutu na keessaa ba'e lakkii humnatu ba'e isa namni tuqee darbu miti baay'een tuqee darbaa ture baay'een itti bu'aa ture baay'een daddarbacha fayyinni hin baane garuu isa miti kun amantiidhaan fayyinni ba'e amantiidhaan hiikamni maatoofaa laaritoo laafaaraatiyaa amantiidhaan fayyinni ba'e amantiidhaan hiikamni ba'e amantiidhaan sagaleen ba'e amantiidhaan humni fayyisuu ba'e isa durii mini kun isa sin beektan miti kun amma humna addaatu na keessaa ba'e humna fayyisuutu na keessaa ba'e amani humni fayyisuu gooftaa kee keessaa sii ba'a humni hiikamaa sii ba'a bartittiin dhokachuu akka hin dandeenye hubattee rom'aa dhuftee miila Yesuus jalatti lafa dhoofte achumaan jarreessan hundumaa duratti maaliif akka isa tuqxe battaluma sanatti akka fayyitee dhugaa baate yommus Yesuus jedhagaa lakkoofsa 48 yaa intaloo amantiin kee si fayyiseera maal kee amantiin kee si fayyiseera nagaadhaan dhaqi maaltu si fayyise amantiin kee si oolaatii namaan tooraatii alaa booraa amantiin kee si fayyiseera amantiidhaan fayyitee jirta amantiin kee innati amantee yoo dhaqee tuqee nan fayye jettee innati amante sun amantiin kee si fayyiseera karaa kee dhaqi nagaadhaan dhaqi maaliif amantiin kee si fayyiseera amantiin kee kama sii laateera amantaa ganama kana sagalee kana amantaati waaqayyo na hiika waaqayyo rakkina kuna biraan bisa gadda kuna biraan bisa dhibee kuna biraan bisa jettee amantaa tuqanii darbuu miti har'a fayyanii darbuudha itti boonee darbuu miti har'a fayyina baafachuudha haleluuyaa fayyina maalaa baadii labooraatiyaa fayyina fudhachuudha fayyinni jiraar har'a fayyinni jira waa'ee keetiif har'a ma'aloodii oolaaraa baadaa nama gilooriyaas har'a fayyinni jira waa'ee keetiif har'a hiikamni jira waa'ee keetiif har'a gadda sana urgufattee eebba caalutti darbuun jira waa'ee keetiif amani na gargaara jedhii amani na dabarsa jedhii amani na ceesisa jedhii amani nan dar maadovaana mantuura baatii loorii baadii waan sinitti mafroota koo amanaa wanti jechuun waan hin jirre fayyinni hin jiruu si bira jira jedhii amani diinagdee gaatu hin jiruu si bira jira jedhii amani eebbatu hin jiruu si bira jira jedhii amani amantii waan jiru miti waan hin jirre jira jedhanii amanu waan hin jirre waan qaqqabannee kunuun harka jira hin jenne jira jedhanii amantiin jechuun akkasitti amanuudha cal jettee amanuudha waan hin jirre waan jiru irratti amanuu mini amantii waan of harkaa qabnu waan of harkatti qabannee jirru gubbaatti amanuu miti amantiin waan hin maatiyaas keebooraatti yaalaa waan hin jirre wanta hin argamne akka waan argameet waan harka keenya keessa hin jirre akka waan harka keenya keessa jiruutti fudhachuu aman hiikamni jirasi ce'uun jirasi otafa atuu olabiina makuu rabaatti yaalaa boora amani ma'aatoofa maantoo raatii yaaloo rabaatii loo rabaatii yaalaa boora amani kana duwwaan si jajjabeessa amani watitti nargi fayyitee darbitee booddee yaa yeroos gooftaa wajjin adeemsaatti itti fufee utuu isaan kana dubbachaa jiranii immoo geggeessituu mana sagadaa tokkoon ergaa himuu dhufeedha yaa yeroosin intalli kee duutetti inni eenyu barbaacha dhafe mucaa dhukkubsattu manatti dhiisee mucaa du'aaf jireenya gidduu jirtu manatti dhiisee gooftaa barbaacha bahe maaliif hiikamni mucaa koodhaa gooftaa koodhaa mucaa koo kan nagaa kan naaf laatu gooftaa koodha jedheetu barbaacha nama dhibu utuun wajjin dhaabachaa jiru dubartiin kun fayyite ammas adeemsarra jiru gara mana isaatti utuu deemaa jiranii geggeessituu mana sagadaa tokko namni takka yaa yeroos dhufee yaa yeroos intalli kee duutetti si'achi barsiisan amaasiin jedhee gaafannetti kanatti duutetti intalli kee kana barsiisan amaasiin jennaan Yesuus garuu kana dhagee yaa yeroosin hin sodaatin amani duwwaa
hallelujah. Hin sodaatin maal godhi duwwaa. Amani duwwaa. Amani. Wanti sirraa eegamu kana duwwaa. Amani. Intalli kee hin duune fayyaatti jirti. Hin duune amani. Ilaame ergaan dhufe intalli kee duutetti barsiisaa maaf dhamaaftaa duutetti isheen hin jirtu raawwateera kan isee bakka lubbuun keessa baheeradha. Ergaan amma dhufu gooftaa biraa dhufe garuu hin sodaatin amani duwwaa. Maaliif dandeettii yoo duute iyyuu dandeettiittiin du'aa kaasuu qaba. Ati kan sirraa eegamu amanuu duwwaa isa fuudha. Amannaan du'aan hin ka'aayi. Amannaan du'aa namaatu ka'aayi. Amannaan seenaa awwaalame achi ka'aayi. Looriyaas biyyi bo'aa jira. Bo'aa jira. Eegaan akka aadaa biyya keenyatti namni tokko gaafa du'e duuni gaafa ta'e namni gaafa du'e baanii akkas jedhu kelee waan du'eef jedha xurumbaa fudhatanii mandara keessa qajeelanii kelee waan du'eef sa'aatii jaarratti awwaalchadha baa awwaalchadha waan ta'e baa jedhanii labsu. Akkas labsuun hin oolle waa'ee mucaa kanaa. Gooftaan gaafa bira ga'u garuu namoota bo'aa jiran sana gadi baasee ba'aa jedhee ergi baasee booddee gara alaatti ergi baasee booddee dhaqee akkas jedhe intaloo ka'ii jedhee kaasee ammoo du'aarra nagaa warri kaleessa mucattiin duutetti waan ta'eef sa'aatii jaatti awwaalcha jedhe sodaan akka jechuun isaanii oolle yoo barreeffamuu dhaabaat akka jechuun isaanii oolle mucattiin hin duuteen awwaalamti mucattiin jenne sun hin hafe awwaalchishee du'aa kaatetti du'attiin jirtu jechuun isaanii oolle warri akka aadaa isaanitti awwaalchaaf kaatan dhufan awwaalchi nafe dudduubatti deebi'an. Ati amantee fuula Waaqayyootti argamnaan awwaalcha kee du'a kee kan dhaggeeffatan salphina kee kan dhaggeeffatan gara dudduubatti deebi'u ati hin jiraatta. Amani gooftaa kee amani abbaa kee naannootti jiraattu jireenya siif hin ta'u yoo ta'e iddoon ati jiraattu nagaaf siif hin ta'u yoo ta'e iddoon ati jiraattu boqonnaa siif lafuma homtuu hin jirre keessatti nagaadhaan gooftaan si wajjin ta'a. Akki booda liifoo namantii aloorii jaanii lafuma homtuu hin jirre lafuma abdii kutattee jirtu keessatti lafuma dhiphina keessatti marfamtee amani duwwaa si gargaara siif dhaabata. Egaan wantiidhaan daqiiqaa muraasa isinii kadhadhaga amanaa rakkinatti kamuuf amanaa dhibeetti kamuuf amanaa waan barbaadan bira ga'uudhaaf amanaa waan dhabdan sana argachuudhaaf amanama waan lapheen keessan barbaade sana harkaan qabachuudhaaf amana digoo otaan dinos paradia lorivaanii waan barbaadan sana harka keessa galfachuudhaaf waan maatoofa waa dheebottee jirta garaan kee waa dheebottee jira keessi kee waa dheebottee jira mar'ummaan kee waa dheebottee jira keessi namummaa kee waa dheebottee jira keessi kee waa dheebuu qabaa keessi kee jireenya kee waa dheebottee jira namummaan kee waa dheebottee jira keessi kee waa dheebottee jira isa dheebotte sana gubbaatti amani isa garaan kee dheebotte sana gubbaatti amani isa keessi maatiyaa si dhiiseen darbu si gatee si biran darbu si dhiisee si biran darbu abbaan kee ala saadhaatti si biran darbu ala mucaa saadhaatti si biran darbu toosin amani duwwaa amani hiikamni jira amani fayyinni jira amani jijjiiramni jira amani hiikamtee deemsaaraa jalqabuun jira amana abbaa kee amani isa si waame amani isatti walii galti isatti amannaan haala amma keessa dhugaan sitti hima battalatti jijjiiramta amantiidhaan waggaa 12 rakkatti battala jijjiiramte baatamee dhaqe battala jijjiiramte hinduute battala du'aa kaate gobii taaleefoona amani gaa loorraatiyaana makuura baadha. Yaa isa jabaa isa duumessa gararraa jirtu gooftaa eenuu falmii dhugaa baddeeffama yoomitti callisette yommuu jalloonni lafa guutan toloonni maaliif namanuu kaas raajii akka Eliyaas isa dhugaa dhabdaa waaqa raajotaa bergamootaa laani daddarbaa qajeelotaa kottu gargar baas dharaa fakkaa warra mirgisaani sarbamee fati waaqa dandeetti kee na namana humna keetti na namana du'aa gaafati kaas nama dhukkubsatee waggaa 12 dhiigan rakkate qat gootee isatti dhaabdu nama sadeen baatamee dhufe fayyiftee akkati galchite nama du'e du'aa kaastee jireenyatti akka jiraachiftu na namana dandeetti kee ulfina keetti dandeetti keetti amaneen amma dhaloota fuula kee barbaadaa jiran kana haala isaan danqeef dhiphina isaan danqe ni beekta. Gadda isaanii ni beekta keessa isaanii ni beekta waan isaanitti miidhaman ni beekta fayyinni immoo sirka jira hiikamni immoo sirka jira nagaan immoo sirka jira maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluutiin yeroo kana kaasee nagaa tokko irratti dubbadha nagaa sibiraatee boqonnaa sibiraatee hojjetanii boqochuu kan dadhaban
adeemanii boqochuu kan dadhaban garaan isaanii raafamaa kan ta'e maatoo faaraattiyaas lapheen isaanii raafamaa kan ta'e wayyoo jedhanii ofirra gadi kan taa'an dhiphina keessa kan jiran gadda keessa kan jiran yeelloo keessa kan jiran dhukkuba keessa kan jiran maqaa du'aa koo gooftan amantiidhaan irratti dubbadha yeroo kanaa kaasa hiikamni haaraan irratti haa ta'u. Bara baay'ee adeemanii hiikamuu kan dadhaban bara baay'ee adeemanii jijjiiramuu kan dadhaban dinagdeen jijjiiramuu kan dadhaban sochii hafuuratti jijjiiramuu kan amaneen jedha amananii fudhatanii maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dinagdeen haa jijjiiraman maqaa Yesuusiin dinagdeen haa jijjiiraman nan amana akkati jijjiirtu nan amana balbala akka irratti bantu nan amana dafqa kootu qabame humna kootu qabame hojjedheen harkatti qabame dafqeen harkatti qabame kan jedhe amantiin dubbadha yeroo kana kaasee dhiiga Kiristoosiin haa gadhiifamu. Oh, hallelujah. Nan dubbadha irratti dafqeen dhabe dadhabeen dhabe hojjedheen dhabe hin qabame kan jedhe ammaa kaasee dhiiga Kiristoos amaneen dubbadha namni kun amanee fudhatu dhiiga Yesuusin ammaa kaasee haa hiikaman dhiiga Yesuus waan dhaban argatan dhiiga Yesuus Kiristoosin dafqa sana kan qabe amanee nan jedha foloqoqee harkaa baaseera በኢየሱስ maaliif akkamitti tokko dafqee tokko nyaata akkamitti dafqa tokko kan bifata ammaa kaasee dafqa dhaloota kan harkaa baasu dafqa dhaloota kan harkaa baaseera dafqa dhala kan harkaa baaseera dhiiga Yesuus Kiristoosin nan jedha harka dafqa dhala kanaa qabate jeequmsatti naqeera ammaa kaasee amma maallaqa kun harkaa bootti nagaa akka argan golli sun nagaa akka argan maaliif nagaa dhabe jedhee gaabbee dafqa dhala kanaa akka kan dhiiga Kiristoosin ajajeera yeroo dhiyoo keessatti dhugaa ba'umsi dafqi koo naa gadhiifame gatiin dadhabbii koo naa gadhiifame nan hiikame naaf ta'e naa gadhiifame galateeffannaan akkasii haa dhagaam maatiyaa ootikaan tuurii fi gahatoofa galateeffannaan akkasii haa dhagaam sagaleen akkasii haa dhagaam dubbiin akkasii haa dhagaam ergaan akkasii maalaa baalaa tuuraa baatii noomaa kiiwaatii soomaan diyaalorii sagaleen akkasii haa dhagaam dubbiin akkasii haa dhagaam jecha akkasii haa dhagaam maatoofa jecha akkasii haa dhagaam dhiiga hoolichaatiin jecha akkasii haa dhagaam dhiiga nama Naazreeti Yesuusin jecha akkasii haa dhagaam nan jedha nana mana dandeettii kee nana mana ulfina kee nana mana yeroo kanaa kaasee haa gadhiifamu haa gadhiifamu dafqa isaanii haa gadhiifamu gatiin dadhabbii isaanii haa gadhiifamu dadhabanii yaa Waaqayyo harkisanii duwwaa kan ta'e ammaa kaasee haa gadhiifamu ngoota raawwatta Waaqayyo ulfaan akkuma kana yaa Waaqayyo gooftaa machaa nan jedha amanee sin kadhadha yeroo dheeraadhaaf amantii isaaniitti jijjiiramuudhaaf guddachuudhaaf tajaajilatti guddachuudhaaf dibataan fagaachuudhaaf yaadaa kan turan dhiphataa kan turan kadhachaa kan turan yaa gooftaa gammaatti humtummoo harka isaanii kan hin galle ammaa kaasee humna faarfannaa humna maatoos keemaaraat yaalooraa dheebuu keessa keedhaa siin kadhadha siita keessa kee kana dheebote siin kadhadha siita laphee keetu kana dheebote siin kadhadha siita maqaa abbaa kan ilmaa kana fuuru qulqulluutiin yeroo kana kaasee nan jedha dibati namni kun hawwe dibati dhalli kun hawwite dibati keessa nama kana dheebote maqaa abbaa kan ilmaa kana fuuru qulqulluutiin yeroo kana kaasee irratti dhangalo bayyesuus sim irratti dhangalo faarfannaan irratti dhangalo lallaba irratti dhangalo kadhata irratti dhangalo maqaa Yesuusin dibeera humna dhiig amanii fudhadhu amanii dibameedhaan nan jedha yeroo kana kaasee sagalee addaa si keessaa burquu jalqaba humna addaa si keessaa burquu jalqaba dibata addaa si keessaa burquu maatiifa kuni jaani maantooba dibata addaatu si keessaa burquu jalqaba eebba addaatu si keessaa burquu jalqaba sagalee addaatu si keessaa burquu jalqaba nan ajaja yeroo kana kaasee humni addaa dibata addaa eebba addaa si keessaa burquu jalqaba haalleluuyaa dibata addaatu si keessaa burquu jalqaba eebba addaatu si keessaa burqaba warra kaaniif eebbata amaneen jedha situ warra kaaniif eebbata situ warra kaaniif hiikamata situ warra kaaniif boqonnaata situ warra kaaniif maalaabaraa baatuuraa baalaabataa namaa kilooriyaa situ warra kaaniif hiikamata situ jireenya warra kaaniif nagaata abaatiinoo laaraa baanaa tuuraa baasatuu komaandijoona warra kaaniif eebbata warra kaaniif furmaata taata gooftaa Yesuus ammaa kaasee dibata addaa irratti dhangalaaseera humna addaa dibata addaa simboo addaa ayyaana addaa ergaa addaa irratti dhangalaaseera ulfina addaa irratti haa ta'u sagaleen addaa irratti haa ta'u humna addaa irratti haa ta'u dibii kaasi ulfinaan dibii kaasi sagalee keen dibii kaasi humna keen dibii kaasi humna keessa jabaan dibii kaasi humna keessa guddaan dibii kaasi dibamanii haa ba'an amaneen jedha dibamanii haa ba'an amaneen jedha dibamanii haa ba'an amaneen jedha dibamanii haa ba'an humnaan dibataan ulfina keen dibamanii haa ba'an haa gadhiifaman haa hiikaman hidhaan isaan qabe ammaa kaasee irraa haa citu hidhaan bara jiram ani mucaa koo sinimne sindaganne iddoon atamma jirtus
na fuulduraan dhokkanne na wajjinin barfattus garuu dursitee geessa obsi na eegi malee seenaa kee nan haareessa